بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بنقا جلن كينيا خير الرانقو فنزلان جنة دينو مالف جنان بوليجن كينيا نتنقو وليف كبينيا دنيا تنرتي خير الراول لوركني هم تتي خير ولا جني هم ترى لوركودا بني إسرائيل ربي وني بكتك على خيف شيكان ثاني تي في خبيرة في أمة خانس وني ربي وجال خيف بيخان ثاني هم ترى واسن لور كجتشو بيكم سكم ناوسون تين أنكم رجعين دفنه بيكدو أكاسيتو بليان كينيا خيزلاما نخيسن دا بتوبي تهانغبي نخان أني فينا بيخان زلاقيا سانغا بخاتت تاو أكاسيت جالن كينيا وني نتيرا دبجو أنوام براوسون تهيوا صلاتاتي صلاة نقول منتي إسلاما خيسم مالي وانجو أكما نمو بيتن نمو قرر الشيخة hujiidhaanii wallaalaa ta'uu jira malee namuu gurra kana sheekha akkasitti obboleeyyan keenya salaanni dirqama akka amantii teenyatti arkaana islaamaa utubaa islaaminaan amantiin teenya irra ijaaramtu keessaa salaata tokko lammaffaarra jechuudha eega shahaadateeniitiin salaata akkuma asii duraa dubbatamee jiru jechuudha salaanni kun yeroo qaba ammaas ulaagaa ittiin salaatan qaba shartii qaba arkaana qaba akkasitti waajiba qaba sunnaa qaba jechuudha duhaa qaba janaazaa qaba kusuufa qaba istikaaraa jira qiyaasan qabu salaanni rabbii qoon waajibaa fi sunnaa hedduu jechuudha inni kun baaba bal'aadha jechuudha kitaabban islaamaa hedduun gaa kitaabu salaati jee hedduu takka itti fudhata haasa'uun akkasitti salaanni waajiba laa hazza fil islaami liman taraka salaata namni salaata rabbii dhiise qoodee islaaminaa keessaa inuman qabu fadhu zakkaa kannatu fadhu sadaqaa kannatu rahimaa maxxanfatu ibaadaan bilaashii isaan malee jechuudha akka manni kuni jechuun gidaara kanaan malee hin jaaramnetti hasaasa kanaan malee akka manni kun hin dhaabbannetti islaaminaan salaataan malee hin dhaabbattu qoodan qabdu jalaa bee hasaara jirta namni salaatatti hin jirre hawaan biraa khayrii biraatiin dalagadhee akkanuma jannata seenaaf ta'a silaa'u beeytaa Itoophiyaa tana keessatti adareen hajjii fudhattee jaan mahimaa isaa beeytaa Oromoon immoo soomana fudhattee jaan Soomaaleen salaata fudhattee Arabni zakkaa fudhattee jaan adda guurratanii jechuudha arkaan islaamaa shahaadateen immoo irra walii galee jaan hundi akkasitti shanii arkaan islaamaa kun adareen hajjii fudhatte isiis amma adareen salaata umaarran kaanne kanaas zakkaas umaarran kaanne hajjii bichaadha onni isiin fudhatte kam hajajita walumaan jaan boo meeqa hajjii dheeyte tara meeqa hajjii dheeyte manguddoon adare Oromoon immoo soomanuma islaaminaa sii barta malee yeroo ta'an bilaashi ammoo arabni zakkuma baase innis amatarraa zakkaa baasa soomanaa fi kan irra hin kaanne salaataas soomaaleen immoo hagaala jala deemus salaataa fi imaamata firraan dhiisuu jechuudha akkasin nama waddaan hirate akkasin ta'ummoo islaaminna arkaana hunda wajji qabaachuu qabna yoo harki nuugee hajjiidhaas yoo harki nuugee zakkaadhaas akkasitti addaan guurranneen baana laala salaa arkaan islaamaa kana shahaadateen immoo irra walii galle laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah akka tunummaan bichaan jannata nama geessinu laa ilaaha illallaan afaaniini salaanni hujiidhaan mirkaneessita yoo salaanni bira hin jiraanne laa ilaaha illallaa kamiin mirkaneessita hin jirtu jechuudha itti mirkaneessitu saniifuu islaama jechuudhaaf namni tokko nutiin kun beektaa akka hawaasni keenya kun akka jirutti bakkuma sadiif bee jira tokko hamaalummaa salaataa beeku arkaana salaataa ka beeku ka salaata salaatu ulaagaa salaataa guutee ka salaatu haashaa lillaa kun bareedaadha rabbi nama kanaan waa godhu walbaanu nama salaata yeroo irra kabajatu hawaa'ee salaataa beeku kanis salaatu ka salaanni itti fardi kan ammaas ulaagaa salaata illee beeku jechuudha tokko ammoo ka salaata salaatu ka ulaagaa salaataa hin guunne osoo hin baratiin akkanuma salaatu jira jechuudha baajee seeneetuma osoo waa takka makiinaa of hin beekne akkanumatti qaariyu jechuudha walla womaar kedhaa ka deemu guyyaa kasaaruma galcha kaa shilingii takka wanatti hin galchu arraa sabaluu deeme malee akkasitti tokko ka salaatu ka gartee ulaagaa salaataa hin beekne sadaffaan immoo kaniis hin beekne kaniis hin salaanne jechuudha kanaatu irraa maa hundarra du'a akkasitti obboleeyyan keenya wallaalaan rabbi gabbaruunis nasaaraa nama gooti beekanii dhiisuunis ni jira ka beekee dhiisuus tokko tokko beeta beekanii dhiisuu yahudaa nama gooti isiniin irra beeka yahudaa wajji qaata karatti duniyaan aangoon warri qabeenya irraa shaakalte namni duniyaan salaata irraa shaakalte qaaruun wajji qaajaan guyyaa qiyaamaa jammaa qaaruun teeqa namni immoo aangoon duniyaa irraa shaakalte hujiin mootummaan aangoon ka hujii salaata irraa dhoorkite fir'oonaa wajji jammaa fir'oonaa ta'ee qaajaan
خمو خومته موتما تون كابينه موتما تون غرغارتو يجو نمني تناتون غرتي غاوجي موتما دا صلاة الرئيس جاغلتو هامان يوجي خاجان غيا قياما obboleeyyan keenya ta islaamaa nagganninis irraan dhorkin salaata irraa yoo qaaruun hojii qabu feetan malee jechuudha. Salaata keessa jabaadhaadha dhaamsi nuti olii qabnu obbolummaa kana wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Karanumaan gaawwanni isinitti himnu chaanaala kana sabiskiraayib godhaa waliin guddanna inshaallah wal biraanis gahaadha isin jenna asumarra raawwanna.